deebii gaafiiwwanii xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad barreeffama dheengadda barreesse lolli obbolaa lamaan gidduutti deemu haa dhaabbatu kan jedhe irratti ammallee deebii kennee jira. Gaafiilee ciccimoo hawaasa irraa dhiyaataniif kan Jawaar deebii kenneef gaafii lama. Gaafiin lamaanis tokkoffaan lola obbolaa lamaanii kana mootummaan mo'achuu hin danda'u jettee jirta. Riphee lolaan hoo ni mo'ata? Lammaffaa obbolaa wal dhaban lamaan abbaatu araarsa. Abbaa bira dabarraan jaarsa biyyaatu qaama sadaffaa ofitti seensisuun dubbii obbolaa jidduu qilleensa seensisuudha. Ammallee waanuma qaama sadaffaa haasoftaa kan jedhu dhiyeessaniif jechuudha. Gaafii lamaan kanaaf Jawaar Mohammad deebii laatee jira. Tokkoffaa irratti deebii kana dippiloomaatiin gameessi hayyuun tarsiimoo siyaasaa guddichi Henry Kissinger gabaabsee lafa kaayee ture. The conventional army loses if it does not win, the guerrilla win if he does not lose. Kana jechuun waraanni mootummaa humnoota riphee lolaa sana daaraa botoroo gochuun dhabamsiisuu dadhabee wal waraansi yeroo dheeraaf itti fufnaan boodarraa injifannoon kanuma riphee lolaa ta'a jechuudha. Sababnis adaduma lolli dheerachaa deemuun waraana idilee tokkoof kasaaraa siyaasaa, diinagdee fi hamilee dhabuun dabalaa adeema. Fakkeenyaaf wal waraansi dheeratee guddina diinagdee laamshessa, raayyaa ittisa biyyaa nuffisiisa, hamilee cabsaa, ajjeechaa hidhaa raawwatamuu ummata garaa hammeessa yookaan obsa fixachiisaa deema. Adeemsi kun immoo deeggaraa ummanni riphee lolaaf godhu guddisa. Gama biraatiin riphee lolaan humna xiqqaan waan socho'uuf gaafa barbaade tarkaanfii fudhachaa, gaafa biraa ammoo dhokfachaa waan socho'uuf baasii cost xiqqaa yeroo dheeraaf bosona keessa turuu danda'a. Turmaata yeroo keessa baasiin waraana mootummaa guddachaa humni isaa ammoo laaffataa deema. Laafinni kun riphee lolaa carraa kennuu injifatee akka bahu dandeessisa jechuudha. Dhiheenya kana Siiriyaatti sana dura ammoo biyyuma keenya bara dargii kan ta'e kanuma. Waggoota 7 darban kana keessa hoo naannoo Oromiyaa fi Amaaratti maaltu ta'e jechuun xumure gaafii isa tokkoffaa. Gaafii lammaffaa obbolaa wal dhaban lama abbaatu araarsa. Abbaa bira dabarraan jaarsa biyyaati. Qaama sadaffaa ofitti seensisuun dubbii obbolaa jidduu qilleessa seensisuudha. Ati ammallee waanuma qaama sadaffaa haasofta jechuun gaafii dhiyeesseef jechuudha. Hawaasni miidiyaa akkas jechuun deebii deebiseef xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad. Eeyyee dhugaadha, dubbii obbolaa jidduu silaa gaaddisuma warraa fi ollaatti fixu. Waldhabdee siyaasaa keessatti yeroo jalqabaa walitti bu'iinsi eegalu qaama sadaffaa osoo hin barbaachisin maanguddoma dhaabbilee fi jaarsolii keessoon furuun ni danda'ama. Garuu wal waraansa mootummaa fi riphee lolaa tokko battala jalqaba dho'e sanitti yoo furamuu baate akkuma yeroon dheerataa deemu haalonni walxaxoon laaftuutti furuuf rakkisaa gubbaan uumamaa dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf humnoonni gamaa gamanaa gocha hamaa walirratti hojjechuun gadoo gadi fagoo keessa galuun sodaa haaloo wal bahuu uuma. Akkasumas ummata isaan jidduu jirurratti yakki gurguddaa waan hojjetamuuf dhimmi itti gaafatamummaa ni dhufa. Sadarkaa kanatti maanguddoon biyyaa gama lamaan keessaa tokko yookaan garri lachuu qabxii waliigaltee yoo ganne abaaruuf ummatatti saaxiluu bira darbee adabuu hin danda'an. Irra caalatti ammoo yaaliin gara jalqabaa yeroo lolli eegaletti araaran fixuuf godhamu yommuu fashalaa'u wal ganuu fi wal amantaa dhabuu hidda gadi fageeffata. Sadarkaa kanatti walitti araarsuu dhiisi mariifuu walitti fiduun qaama sadaffaa barbaachisa. Gaafa walitti dhufanis gamni lachuu ejjennoo laaffisanii akka waliif galaniif erga walii galanis osoo wal hin ganin hojiitti akka hiikaniif qaama sadaffaa feesisa. Sadarkaa wal waraansi Oromiyaa keessaa amma irra gaheen jaarsolii biyyaa dhiisii qaama sadaffaa humna guddaa qabuun araarsuu fi waliigaltee irra gahame hojiitti hiikanii nagaa waaraa buusuuf carraan jiru hedduu dhiphaadha. Maaliif jechuun gaafii gaafate. Yaaliiwwan hanga ammaa araara buusuuf godhaman milkaa'uu dhabuuniif akkaataan itti goolabaman rakkoo wal amantaa hamaa waan uumameefi. Bara wayyaanee yoo dhiifneeyyuu eeguma Abiyyiin aangootti dhufe
waldhabdee abaa'oo waboo fi mootummaa nagaan furuuf yaaliiwwan hedduutu taasifame. Mee muraasa isinii tuttuqa akkaataa itti goolabamaa haa ilaallu. Tokkoffaa bara 2018 akkuma jijjiiramni dhufeen yaalii araara buusuu abaa'oo biyyatti galchuu taasifame. Bara sana abaa'oon qaama sadaffaa gaafatus ana dabalatee namni hedduun obbolaa keenya aangoo qabatanii waan jiraniif qaama sadaffaa maal nu barbaachisa jechuun dhiibbaa gooneen hoggansi abaa'oo biyyatti gale. Waraana irraa jireessan karaa nagaan galche. Garuu osoo oolee hin bulin wal ganuu fi wal abaaruu jabaatee qaamni sadaffaa walii galtee sana jidduu taa'ee waan hin turreef dhugaan garam akka jirtu muruuf gara kamirraaytuu dhiibbaa gochuun hojiitti akka hiikan dirqisiisuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e atakaaroo wal ganuu waraanni hin galin bosonatti hafee kan galee turus dallanee deemee itti makame. Lammaffaa bara 2019 gumiin abbootii gadaa dubbii ofitti fudhatee araarsuuf yaalii godhee hoggansi mootummaa fi abaa'oo waywaannaa fi dhiibbaa jaarsotaa fi ummataan walii galanis hojiitti hiikuun rakkisaa ture. Abbootii gadaa waliin ta'uun waraana hamma tokko deemnee galchuu dandeenyus kun bosonatti hafee waraanuma galees mootummaan akkaataa walii galteetti akka kunuunsu gochuuf dhiibbaa gochuu wanti dandeessisu hin turre. Waraanni gale sun gariin ni ajjeefame, hedduun ni hidhame. Kun ammoo badee bosonatti deebi'e. Sana booda wal waraansi babal'ataa yennaa deemu yaaliin maanguddoonni gama lamaan walitti fiduuf taasisan gurra dhabee qaamni sadaffaan humna qabu jiraachuun haal duree irra hin socho'amne ta'uu ifa ta'e. Mootummaanis rincicaan taatus fudhate. Sadaffaa bara 2022 hanga 2023 qaamni sadaffaan yaalii araaraa jalqabuun gama lamaan yeroo lamaaf biyya Taanzaaniyaatti walitti fiduu danda'an. Mariin dhumarratti godhame waliigaltee malee xumuramuu qofa osoo hin taane tarkaanfiileen sana booda fudhataman carraa marsaa biraatiif gufuu guddaa uumuu keessattuu hoggansi waboo umrii araaraaf bosonaa bahee nagaan akka deebi'uuf mootummaan qaamota sadaffaatiif waadaa galee haaluun galaa dhoowwuuf yaale. Kun ammoo waboo biratti qofa osoo hin taane qaamota araarsuuf yaalaa turan birattiyyuu wal amantaan daran akka dhabamu godhe. Afuraffaa mariin Taanzaaniyaa gufachuu booda mootummaan tooftaa ajajoota waboo kophaa kophatti sossobuun galchee riphee lolaa haphisee mo'achuutti seene. Waldhabdee hoggansaa waboo jidduu tures waan gargaareef godinoota garagaraatti waraana hedduu nagaan galchuuf milkaa'e. Garuu milkiin tun hedduu hin turre. Waraana galuu sanaaf waadan galame oolee osoo hin bulin cabuu eegale. Ajajoota muraasaaf taayitaa kennamus waraanni irra jireessi yookaan gariin ni hidhame. Kun maallaqa xinnaa harka kaayuun gaggeeffame. Kaan qe'ee galee takka waan jiraatuun dhabee yookaan hidhaaf ajjechaa kaabinee dheefaaf bosonatti deebi'e. Kaan ammoo biyyoota arabaatti godaane. Kaan dur bosonatti hafe. Dhuma irratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad akkas jechuun xumure. Ani ammas taanaan wal waraansi kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Amaaraa fi wal gaarreeffannaan Tigraay karaa marii fi araaraan akka furamu hawwa. Garuu hawwiin waan tokko ta'ee osoo jiruu qabatamaan hojiirra oolman waan biraati. Hawwii koo qofarra ejjadhee ofiis warra biraas sobuu hin barbaadu. Amma booda dubbiin araaraan dhumachuu kan dandeessu haalli mootummaa amma keessa jiru yoo jijjiirame qofa jechuun Jawaar Mohammad barreeffama isaa goolabee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya xiinxalaan siyaasaa warreen gaafii kana mormanii akka malee barreeffama dhiyoon tana inni lolli obbolaa lamaan gidduutti deemu dhaabbatuu qaba jedhee maxxanse irratti akka malee jechuudha mormiin kan itti baay'ate isa kana jechuudha. Deebii akka deebi'eef gaabdii qabna waan takka waan hambise hin qabu jechuudha. Nulleen gaajala buune namoota fakkeenyaaf
yeroo qabaatee barreeffama Jawaar Mohammad kana akkuma beekamu gaa dhaloonni qubee kan amma jennu kun barreeffama dheeraa dubbisuun itti jabaata. Lubbuun duutu irra gabaabduuf nama amma keessafuu nama Oromoo waa dubbisuurra so namoota hujii qabdanillee kan waan kana dubbistanii adda baafatuu hin dandeenye haala kanaan peejii keenya hordoftanii guyyaa guyyaan waan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad hayyuun keessan gadhiisee gaggabaabsinee jechuudha cuunfaa isaa isin biraan keenya kanarraa asumarratti goolabama viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaa ta'a.